السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دعوتوتا ماتي أوجيس جاللا سينا جوليدين التنوففا جوليد سينا نسي هدو دير تداسي هدو غارانا منياتي والله إسي تكشو دبرا منا هادا في أبا إسي جرتو ميدان هكو سنرتي إيغلم إلا هنگيسين هيرمتي هادا تاتو ميدان جلديمان هدو نمرفتيستي والله سينا نسيدا إن إسنين هدو غلطو ما دعوتو خي سنيف إن لايك قدوهين إرام فتنا يادا خي سنين لكم انترتي نفبريسان هوغاني في جوليت يلمان جاسر فودي خوتين اني فوقرا هوغان قبوين مخنا خاسي خوتين دقابو هندن ديني اچبودا ما مراديان قبدين سوسوبدي ان نفي دخرتا كالي هنجيسو نانجتي نوالتن جارسيسي دراعات جيسنسان هوغوسان جتي غيانا ايغو تريخونو غيا الراخانا اكا جوليت يلمان سرافودا تانين هاوو تورين بغا سرافودا تمالتو مانا خاناتي سيفافي اما اتي سوچو تي غورو تينو راديم نانجتي guyyaa san dura hoggaaniifin ani dhalee manatti galee irraan utaalee bakka tana hoggaaniifin dhalee ani manatti galee jaarsa kiyya hoggaaniifin jaarsa kiyya naayaama ilmoo tiyyanarraan fudhatin jee hoggaan jaarsa kiyya itti waywaaddee hayyee namni ilmoo teessarraa fudhatus hin jiru namni bilbilaa sirraa fudhu hin jiru hoggaanaan jeesan hoggusan jettee akkamitti ilmoo irraa fudhattee hin hiine haalaan fuudhan jenne haalaaf ballama hin seenne jettee hoggusan haalaanis kijibduudha hoggusan jeen haalaanis kijibduudha guyyaa meeqaa caasim as jira naan jettee gizeen finan achi dhaqee achi caasim dhame haalaadhaa siin fuudhu ni siin fadhu amma booda nama tokkollee hin ajjeesu caasim qofaan yoon arke ajjeesaa isaa sanaatitu barbaaddatee ajjeesaati keessan jirtu naan jee guyyaa sanis akkas jettee nawwaaltuun san booda hoggaanii fi jaarsa kiyya ilmaan kiyya fuudhee kutee guyyaanan eeguu ture kanuma baga sirraa fuudhe naan jetteen ani qalbii na dhukuu jiraan ijoolleetii yanarraa fuudhanii sidaaf deebisuu hin dhaqqabu kara kutaa kiyyaa deebi'eetiin firraa booyuu ture achi booda jaasir dhufeen kophaa isaa ijoollee bakka inni geesse hin beeku. Hoggaa dhufe kilaasii isaatti itti dhaqeetiin itti booye miilarra kufeetiin kadhachuu ture ijoolleetii isa geessite ijoolleetii yanaaf deebisi jeeni dhiitichaadhaan kutaa isaa keessaa firraa nagabbaaseetiin hulaa keessaa narraa cufateen achi booda kara kutaa kiyyaa deebi'eetiin firraa booyuu ture osuma akkana jiru guyyaan lama guutuun dabare guyyaa lamaan kana illaan ijoollee harmaan luysisuu ture harma aannan ijoolleen irraa luydu hin jirtu harmi na dhukkubee aannan na keessa guutee na dhukkubee huccuu yoo akka na xuyixellee harmi kiyya na dhukkuboo ture achi booda guyyaa lama booda maamaraadiyaan dhayxee jettee lolteen ani dhukkubsachuun tureen guyyaa lamaan san harmaan na dhukkubuu tureen achi booda dhayxee jetteen akkanatti abaarsee irraa fuutaati haadhaa fi ilmoo addaan hin fageessiniiti ilmaan isii bakka geessitee fidi isiinis harmaayicha miidhamu jirti ijoolleenis achi beela'uu jiraniiti deemi bakka jirtuufi jetteeni lolteen hoggusaan kee kutee ijoolleeti yalamaan naa fideen hoggaaniif ijoollee fidee ijoolleefin harma kana hoggaaniif ijoolleefin akkatti harma yoon fitu kenna dhukkuba achi booda naan jetti maamaraadiyaan ijoollee hin kanniniif harma hiiti kee haqimaan si geessaa naan jetti ijoolleeti yalamaan gizeenii fi naaf fidan tokko ni tattabataa garuutu tokko akkumatti caljee akkanuma firaacii isaan hin tattabatu hin qoqofluun ummaali maamaraadiyaan futee haqima nageessiteeni achi booda doktoroonni nalaalanii silaa akkatti harma kana ilmoodhaaf kannite ilmoon teessi dura itti waa tahanii baga hin kanniniif naan jaan aannan kara beekteeriyaati fi jarmiitti jijjeeramee jiraan miidhaa irra fiduu danda'a ijoolleerra naan jaanii achi booda narraa eelmanii gizee akkana tuqarna dhukkubaa narraa eelmanii kara manaatti deebineen achi booda doktortiin naan jette dhiqadhuuti achi booda gizeenii fi xiqqishoo tasgabboote booda ijoolleef harma kan hoggaanii fi manatti deebi'u ijoolleetti yalamaa manatti dhiisee biraa kuteen hoggaanii fi manatti deebi'u tokko tatabachuu jira yeroo duraatu firraa caljee akka ciisuu ture san hin dubbatu hin ka'u waan inni ta'e hin beekun hoggaanii fi akkatti qabadee ilaalu qabbana qaamni isaa guutuu nuqsanii rifadde ilmootii jeetiin iyyeen hoggusan maamaraadii yaada fitiin kootu mucaan kiyya du'ee jira jeetiin itti iyye hoggusan maamaraadii fi jaarsa kiyyaa fiigaa dhufan ilmoo hoggaanii fi akka qaqqabatanii ilaalan ilmoon qabbana hin dhagahuus akka nama rafee qabbana qaamni isaa guutuun akka inni du'ee fi akka inni jiru gizee adda wallaale kaanee fuunee mana haakima kunneen achi booda mana haakima hoggaa geessine kilaasii ayisuu naqaniitiin wallaanuu turan achi booda doktoroota gizee gaafannu mucaan maal ta'e gizee jenneen aannan qabbanaa waadha obaasan illaan aannan harmaa xiqqishoo bu'aa waadhaami ilmoon osoo 40 hin bahiniif irraa fuudhe san booda aannan xuuxoo keessa jiru qabbanaa waadha obaasaniin santu miidhaa irra fidee qabbanaatitu qoma isaa keessa seenee jaaniin ilaalcha gahaa godhuuf qaban hanganii fi inni xiqqishoo guddatu harma haadhaa malee ammaasiis xuuxoo fi kana obaasuun hin qabdan jaamannee akama dila kana gizeenii fi doktoroonni nuti manjaarsa kiyya dhaabbachuu jiraan hedduu gaddee booyuu ture waan kana hundaanaatitu ilmaan kiyya irra geesse way silaa maaliifin irraa fuudha jeetiin isheenee hedduu gaddeen badii isaaf beekaane achi booda hoggaa ilmooti baasnee manatti galleeniin hedduun aareen hedduu aareetiin dhaqee isaan lole
inni gizee taan gizeeniifin osoon ani hin dubbanne akkasitti na kabalee na tumoo ture guyyaa san hin dubbanne badiisaa beeka ture waan ta'eef maaliif ilmootii narraa fageessita anis na dhukkubsitee ilmootii illee akkanarraa dhukkubsattu gochiteetiin hedduu itti lallabeetiin loleen achi booda dhiifamu wallaahi dhugaa keeti anaatitu badii qabaatii dhiifama ganaasii fi ilmaan kee addaan hin fageessu naan jee akkasitti mucaan kiyya san gizee hunda huma dhukkubsataan akka kakaaniitii miti osuma akkanatti jirru yeroo dheeraa booda guyyaa takka jaarsa kiyya irratti bilbila dawwale kiyyaan Daawud jedhamu tokko Daawud amma dura hoggaan fi maamaa Sabriyaa bira jiru dibichi na jala fiige dibicha ajjeesisan na kafee na cinaa taa'ee na dubbisuma koruu ture san isa saniititu jaarsa kiyya irratti dawwaleen hoggusanii jeen jaasirimii jaasiri eenyuati jennu kusan ati dhiiraa jaartii tee jaartii bareedduu akkana akkasiisan rabbiin kaniifisiif kanne jaartii tee ariitee ooyiruu maamaa Sabriyaa dalaguu turteen hoggusanii horiin hundi isii nyaachuu geetiin horii ajjeesee guyyaan horii irraa ajjeessan booda itti dhedheedheetii sososobee mana maamaa Sabriyaatti bira dhaqeetiin jaartii tee akkaan fadhan godhuu ture san jaartii usiif taatu ati dhiiraa jeeniitiin arrabseen hoggusan jaarsa kiyya aaree osoo waan takkaa waddan baafatin anaa kutaa kiyya keessa taa'u jiru dhufee na tumoo eegala hoggusan intalsii fi Daawud jidduu maaltutu jira Daawud eenyu naan jeen aloolu eegala hoggusan hin jeen ati bakka gizeenii fi waan takka taate gizeeniif xiqqisho aarte anumatu malee faayidaa biraa hin qabdu. Anaaf Daawud jidduu wanni takkalleen hin jiru dhaqiiti maayooniif nan amane dhaqi maamaa Sabriyaa gaafadhu gizee hunda akkasuma na dararuu ture anaaf isa jidduu wanni takkalleen hin jiru jedhu hoggusaan ka'ee kuteen kara maamaa Sabriyaa hoggusanii maamaa Sabriyaa irra dawwaleetiin hin jeen jaarsa kiyyaatu Daawuditu jaarsa kiyya irra dawwalee akkanaaf akkana jeeni maamaa Sabriyaan Daawudiif aadaa taatiin isaatu akkasitti natti direeti jaarsa kiyya si biratti as deemuu jiraati akka rabbiin si quba qabutti dhugaa himiif hin jeen. Hayaanaan jettee booda jaarsi kiyyaa dhaqee maamaa Sabriyaa bira gaafate hoggusan maamaa Sabriyaan dhugaa itti himte isaatu gizee hunda dararuu ture. Ati fayyaan qabdu hoggu takka jaartii ta'e mucaa adeera keetirraa shakkitaan hoggu takka kana durii dalagaa hin qabne kanarraa shakkitaa ati maali jaartii ta'e obboleettii ta'e har takkaan intala haboo isaati Juliet hoggu takka obboleettii ta'e maalirraa qabdaa udubutuun jaartii siif hin taatu ofirraa heekaa eega isii hin amanne haadha ilmaan keetii eega hin amanne namni yoo bilbilaan sirra dawwalee jaartii ta'e akkanaaf akkanaan godhe siin jaa yoo ifumarraa kan amantu taate san jaartii siif hin taatu ofirraa heeka jetteen itti loltee itti lallabde hoggusan jeemee inni eessa jira Daawud san agarsi jennu hoggusan bootaa himtee fi isaa ooyiruu keessa jiru itti dhaqe hoggusanii Daawudis waan hamaa jeen jaarsi kiyya qabee tumee dhawweedhaan deemata jaarsi kiyya miila keessa xiyyiitiidhaan dhahee biraa dhufeen. Mana dhufe hoggaa inni mana dhufu fiigeetiin jette an hedduun aare fiigeetiin isaa hulaa akkasitti ol seenu jiruun dhaqee fiigee tuutaaleetiin qawwee akkanatti onnee irratti akkanatti qabeetiin na ajjeesin jee ani jireenya akkanaa kana jiraachuu si wajjin hin fadhuuti firraa na ajjeesi jeetiin itti lallabee iyyuu ture hoggusan naan jee ani anaatitu xiyyaafuu aaree deemu jiraati mee intala akkana na darbee na dura hiqnaan jee hoggusan itti utaalee qawwee bakka dhahaniin san qabee akkanatti hoggaanii fi nani dhahuudhaaf fitti akkatti fitti qabeetiin dhahuudhaaf hoggaan jiru akkana qawwee karaa samii keessaa kana ol qabee dhahamte qawween narraa ol qabeen hoggusanii warri mana keessa jiru hundinuu rifatanii dhufan hoggusaan maalti jennaan lakkii akkanatti qawweedhaa ta'u akka malee na duraa dhahame jeeni harka na qabee kutaa kiyya nageesseen hoggusaan naan jee maal taate fayyaan qabdu an hoggaanii fi najjeessa hoggaa jettu hooma ati afaaniin jiru jirtuu siseeti maal taate maaliif du'aa feeta naan jee hoggusanii itti lallabee iyyeetiin hin jee jireenya akkanaa kana ani si wajjin jiraachuu hin fadhu ati namaa miti jireenya akkanaa si wajjin jiraachuu irra du'aan irra filadha ilmaan kiyya fudhadhee deemuu hin danda'u ilmaan kiyyaas dhiisee biraa deemuu hin danda'u ilmaan kiyya immoo akkaan fudhadhee deemu ati naaf hin hayyamtu jireenya akkanaa kana si wajjin jiraachuu hin dandeessuti biliis na ajjeesi jireenya akkanaa kana jiraachuu hin fadhu du'aan fir guyyaa san dhugumaan akkuma du'uun fadhe guyyaa san dhugumaan akka inni na ajjeesuun fadhe jetti ijoollee achi booda hoggusan osumaan lallabee itti iyyee loluuni jireenya akkanaa kana fudhu ati nama hamaadha nama sirra hamaa takkaa argame ati nama hamaadha osoo jiruun tara takka akkaan ifaan na qabee akkanumatti qaamni kiyya akkanuma na hollatee osumaan lallabee lolee iyyuu jiru miirri kiyyaachitee naa booda achumatti lafatti kufee gaggabeewu achi booda anaa mana haakimaa keessa jiruun bayyanadheen akkatti maamaraadiyaan na bira teessee mataa kiyya akkana naa qaqqabdee quraana na qaroo turteen hoggusanii rifadhee lafaa ol ka'ee isaan jira mee ijoolleen tiyya jeetiin iyyee ol ka'e hoggusan inni ulaa mana kilaasii mana haakimaa san dura ala dhaabbachuu jira hoggusan ol seenee naan jee tasgabbaa ijoolleen tee nagahee qaban ummaa bira jiraniiti atis dhukkubeetiin mana haakimaa si fide yoonii fi wayyoote manatti si galchaati naan jee